dubbatee waamicha nuu godhanii namni abjuu ari'atamtanii as kootanuu jennaan baay'ee dhiphachaa jira baay'ee rakkachaa jira jireenyi koos nagaa qabu ati maali yaani koo kaadhee dhufee ogaa kaadhee dhufuu uffata duddaati baay'ee dhiphachaa ture uumama rakkii maddaa boru saaruma akkaan saaruma waa'ee abjuu namni du'e natti qabee naari absuunis naa kadhatanii ukkubaadhaas namni du'e naari absuunis hundumtuu darraa araggafe alaamanni boonnaa gaadhaa waaqayyo Karaa wajjin nama du'e wajjin bultu ture dura. Dhukkubammoo nama biraa isa keessa sin dhukkuba. Dhukkuba duddaati rakkachaa ture baay'ee. Baay'ee sin dhukkuba. Erga guyyaa sinii kadhatame yoo. Guyyaa sana qabee amma dhaatti ati nagaa koo fayyaa koo torbanii lamaan irraan beekan ogaasiin dhugaa baay'atan diinni mootan fayyii guddaa gooteeti akka dhufee dhugaan baay'an darooroo gooteen natti fayyadamuudhaaf jechaan. Achumaan gosoota jechaan. Daraaraa baay'ee mangalee argamu sana qabeeti jireenyi koo jiree qabee inni lafu suusuun ta'uu diree namni biyyoota natti deebi'ee waan hundumtuu natti ulfaatu jireenyi koo jechaan. Achumaan isaan oolmaa waaqayyo dubbachuu dhiisee ba'a baay'ee galati. Kunnatti deebi'ee kan keessi koo eegas na waaqasaa jechaan. Achumaan kanaaf ati deemaa waaqayyaa galatoomuu.